Qonna magaalaa babal'isuun qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Magaalaa Mattuutti qonna magaalaan hojiin oomisha muuzii, anaanaasii, paappaayyaa fi kanneen kana fakkaatan bal'inaan namoota dhuunfaa fi dhaabbilee miti mootummaa keessatti hojjetamaa jiraachuun hima. Bu'aawwan oomisha qonnaa kanarraa argamanis hawaasaaf gatii madaalawaan kan dhiyaachaa jiraniif qaala'insa gabaa tasgabbeessuu keessatti gahee olaanaa akka qaban itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Mattuu obbo Yirgaalem Ashinee dubbatanii bara karooraa itti aanutti caalmaatti xiyyeeffannoon ni hojjetamas jedhaniiru. Magaalaas ta'ee inisheetiiwwan biroo sektoraalee adda addaatiin akka mootummaa naannoo Oromiyaatti gadi bu'anii akka waajjira keenyaattis akka hojii ijoo tokkotti qabatamee kan bara darbees gara hojii qabatamaatti jijjiiramaa jira jechuudha. Isaan kana keessaas akkuma amma waliin ilaalaa jirru kana magaalaa keenya keessatti keessumattuu giddu galeessa godhannee kan hojjetaa jirru tokko misooma muuziiti, misooma ashaagaltii adda addaa, paappaayyaa, anaanaasii kanneen galii yeroo gabaabaatti hawaasa keenyaa sadarkaa magaalaatti kennanii qaala'insa jireenyaa sadarkaa magaalaa jiru tasgabbeessuu danda'an irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Fuulduratti itti bal'isnee hojjechuudhaaf kaayyoo guddaa qabna. Haa ta'u malee ammaa mooraanuu qabnu hundiyyuu biqilaadhaan qabamee jira gatii ta'ee fi itoo akka magaalaatti laftee nu kenname ammas caalchisnee waan magaalaa kana fayyadu hojjechuudhaaf kaayyoo guddaa isaa qabna. Jijjiirama guddaa fidaa inni tokko hojjetoonni nuti asii dhufanii hojjetanu hojii argatanii itti fayyadamu jechaadha. Kanaaf jara kanaaf hojii humna irrachuudha. Mootummaa irraa amma tokko salphisnee irrachaadha. Akkasumas immoo wanti hojjetamu kun immoo gabaatti ba'ee gaafa gurguramu akkasumas gabaan tasgabbeessaa jechuudha. Qonna magaalaatti kennamee jiru kun magaalaa kana baay'ee bu'a qabeessa. Gatii kanaatiif baay'ee tasgabbeessa. Hundumtuu akkasitti hojjetee deeggarsaa karaa ogummaatiinis akkasumas immoo haala lafa qabeenyaa ilaalchisee deeggarsatu arganne kana caalaa hojjechuudhaaf yaada guddaa qabna. Qonnaan yeroo amma danda'ametti deeggarsa ogummaa kennina jechuudha. Deeggarsa ogummaa kennina bakka sanyiin hanqatetti iddoo sanyiin walirraa argamuu danda'u madda sanyii qopheessina. Darbee immoo kan nuti baroota darbee hojjechiifne yookiin immoo bu'a qabeessa ta'e isa jalaa akkamitti sanyiin adda addaa gara warra hin qabneetti deema kan jedhu kana hojjetaa jira jechuudha.